birrakkina suni walareetu gabba'ee tu kan nadaagate asitti immoo maaltu isinii ta'e? Maqaan koo Balaachoo Jaagamaan jedhama. Kan jiraadhu asumadha. Guyyaa tokko naannoo kana duuba kana milishaa hojjeta. Namni mana jiraatu keessatti hattuu nama sadi ta'anii mana tolle seenaniidha. Kana booda sadi ta'anii seenanii saalonii namichi ciisutti seenanii jarri maabiraatiin qabanii alaas manaas qabanii dukkana keessa jiru. Namichi yeroo achi baannanu hattuun dhaqee billaa fuudhee akkatti irraan ga'ee jira. Namichi jarjaree akkasitti yeroo ofirraa rukutu billaa san dhiisee harka namichaa rukutee billaan cabee irraa lafatti bu'ee. Kana booda hattoonni sun baqatanii alatti yaa'anii niitiin intini fooqeedha kan isaan jala isaatti namni galle fooqii gubbaatti galaa jiru. Fooqii san irraa dhaabbattee asii gadi gaafa laaltu namichi kuni kan laalaa jiru kuni gurraacha qallaadhaa xiqqoo mataan isaa duubatti kan galedha jette ijoollee heeruu fuudhuudha kan itti ganama himatte. Gaafa himattu ana kana ta'e eeshi jedhanii piroofaayila keenya keessa galanii suura keenya baasanii kana keessaa kamidha maratadhuu barbaadadhu ilaalladhu ilaali kamidhannaan lekki gaafa piroofaayila koo keessa galanii footoo koo bira yeroo geessu isa kanadha jettee dubbatte. Cimaan eeshi jedhanii duubatti deebi'anii kana quban qabu hojii kun hojjedha. Asumaan amma naada walanii nu waamanii walgahii dhadhanii akka tiimii keenyaatti gaafa walitti nu qabanii lakkaanii kana quban qabu duubaan jara waamaniiru. Amma jarri duubaan dhufanii gaafa walgahii irra nutti teenyu achirratti waan akkanaati hattuun baay'ee mana namaa saamaa jira namni saamamaa jira waan akkasii jedhanii waa hunda kaasanii achirratti dudubbanne akkamitti hattuun kun akkamitti akka to'atamuu danda'u akkamitti akka qabamuu danda'u qabeenyi namaa fi mirgi namaa akkamitti akka kabajamuu danda'u kan nuti irratti marachaa jirru. Kana booda daallaqaa duubarraan fidanii dhuftee teesse abbaa manaa wajjin dhufanii abbaa manaa lakkan hin beeku akkasittiin qalbisne jedhee haati manaa as keessaa laalladhu rakkoo tokkoon qabuudhaan achumaan ishiin haati manaa ija ishii zoorsitee laaltee yeroo narra geessu dhaqa lekke እንደዚህ ነው adoo silaa ofan beekan anadha siit ishi bakka rakkoon qabuudhe jawaazim jennee kanumaan teenyee baay'ee natti dhaga'ame. Wanta keessa koo jiru achumaan isinitti himuun barbaada. Yeroo jalqabaa waldaa kana baay'een keessa koo baay'een miseensa waldaa kanaa ta'uu nan barbaada. Sababni isaa dhugaadha waldaa kana guyyaa raajiifaatti dawwalee dhufeerraan kan hafe seenes hin beeku. Yeroo garas turanis ani waldaa kanas dhaqee hin beeku maalummaa isaas hin beeku garuu yeroo odeeffannoo dhaga'u lallabaa fi raajummaarra barsiisuu jaalatoodhaan ani barsiisan jaaladha. Maaliif barsiisa jaalattoodhaan? Waldaan kiristaanaa barsiisa qabdu salphaatti hin kuftu kanaaf jechan jaaladhaan kanaafan waldaa kana dhufuun kajeela. Asuma gaafa ishiin akkas naan jettu baay'ee natti dhaga'ame otuma jedhu baay'ee aarii guddaan natti dhaga'ame. Atattamaadhaan goddanyaa korraa silkii raajiifaa fudhadhee tana fiigee manatti galee mana ciisee algaa korra ciiseen dawwaleef maal ennaan akkanatti waan akkanarratti maqaa na dhahaa jiru na dhahanii hojii kootiin alatti baay'ee natti dhaga'ame nan gaddeen jedheen. Achumaan akkasii kadhadhu barbaaddaareen naan eeniin jedheen silkuma kana cufiinaatii mi'a manaa kadhadhaannaan lakki gara waldaatti deemuufan jira hatattamaan gara waldaa dhuftaanaan jedhan ishi jedhee goddanyaa tokko nama lama dabaladhee ana wajjin nama sadii ana barri kanarra ga'u isaanii dhufee barri kanarra ga'u qeexxuma ta'e dhufnee asitti nuu kadhatanii Waaqayyo sirraa cabseera waan guddaa namni keessaa si arguu hin dandeenye jala Waaqayyo si oolcheera waliin ishii dheen jalaa si baasisiin jedhe Waaqayyo naan jedhan isuma kanammoo maalidha kaadee tanan ishedhee ameen jedhee gammadee fudhadhee galee guyyaa lama sadi kan hin caalle gidduutti torban lamaan irraa halkan keessaa naannoo sa'aatii 6 duuba kanatti mucaa dubaraa wayii lama ta'anii otoo deemanii halkan keessaa sa'aatii 6 mana dhugaatii wayii qabu naannuma kanaan. Galuuf osoo deemaa jiranii hattoonni nama lama ta'anii dhaqanii intala kana uleedhaan bakka kana gubbaa rukutanii rukuchaa baay'ee cimaadha. Rukuchaan suni intalli kun gurraan dhiigdee mataan hin dhiigee baay'ee rukuchaa cimaadha. Wanna ta'eef achitti kuftee akka himatanitti gaa isaanii fi warri miidhaa san irraan ga'ee isaan Waaqayyo wajjin walaa beekan ani isaan hin beeku gochaa koos miti. Asumaan yaaliin achitti nurratti gaggeeffame rukuchaadha saamicha naannoo yaalii guddeeddiitti illee kan jedhanii himatarra ta'anii irratti hin dhagahe.
kana nurratti raawwatanii jedhan ishii mucoo san battalumaan achii kaasanii hospitaala beetaa ta'uu isaa ta'uun beeku hospitaala guddaa oofanii achii gaafa xiqqoo bartuu abbaan harkute nan beeka miseensa milishaati garuu maqaa isaa balu jedhee yoon beekuu baadhe yoo jettee warra ishiitti himatte gaafa dhuftee dhufanii himatanii milikitaan akkanaati jettee ishiinis milikkuutu waniitiin sun jettee himatte aha maali dadeen ani kan ammas quban qabu yoo natti mankaa jalaa badaa yookaan baqachuus danda'a hin beekamu amma sumaa kanumaan gaafa akkana jedhanii ammas bakka hojii kootiin haa dawwalanii hojii xiqqoo tokko yaaduma safaruma mana kootiin hojjechaa jira hojii milishumaa bukkeetti hojii dhuunfaa koon gimbaataaf anaasiin hojjedhee jiraadha amma toon wanta gimbaataa hojjechaa jiruutiin haa dawwalanii bakka hottumee naan jennaan ishee dhaqee asuma waan biraa odeessine kaanee gaafa qajeellu mana dhugaatii wayyaas qabu achi na fuudhanii dhaqanii lakkaa mucaa rukutamte mataa hidhattee bakka sana teesse yeroo akkatti na argitu gurraachuufte akkatti na laalta maali dubbiin tun naa dhuftee miila na dhiituman jedhee taa'ee ammaan silaa dura waaqayyo irraa dhagaheera gaafa kanattu as keessaa eenyu sirgutee mucaan kun miseensa milishaatti eenyu sirgutannaan suma nargutee yooma sirgute nargute ani sirrukunne dhugaa kees waaqayyo nuufaa barbaadutti ani sirrukunne jedhee sin nargutee itti lakkin jedhee cuma kanumaan gara waajjira poolisii kutaa qorannaa gallee achitti eenyu sirgutannaa mucaa kana nargutee cuma sirrukutannaan lakkan rukunne hin jenne asumaan goddenyaa ishii dhaqanii fiigichaan gaafa waamanii lakkii mucaan kun achi jiru isa agarree kan achi jiru diimaa kootii gurraacha uffatee haguugguu godhatee maaksii godhatee kun isaan diimataa afaan akka cabaquu ta'a malee isa kana agarree ishiin sun immoo kanuma nargutee asumaan nama biraa dawwalanii waamanii mucaa wayii gaafa dhufu isa kanan argee isa kanadha lamaan keenya gaafa musii galgala nu to'atanii to'annaa san jala turre haga gaafa amusii seennee jimaata qadaamee sanbata sanyoochoollee gaafa maasenyoo galgala raajii faana itti maniiru odoo achi seenii dura ammas diggaamee deebiseen dawwalee fi asitti dhufanii naa kadhatanii waa hundayyuu natti maniiru waan hunda isaa duran baree achaan ammas dawwallaa fi dhiisamuu gidduu kanaa taate malee homaasiin gootuu naan jedhan bakka ashedee kanaan ni gammadee sun jedhee ta'a homaan itti tokko natti fakkaanne garuu yeroo tokko nan haara natti dhagahama hojii koo malee maqaa dhaamuun baay'ee na gaddisiise amma kanumaan teenye jarrama dhaqanii ragaanis hin jiru homtiin jiru waan tokko hin jiru gaafa lammaffoo sun jarri dhufanii bakka dhaqanii kutaa qorannaatti ol gallee nu baasuudhaaf waasiiwwan garaagaraa barbaadaa jiru alaafii waan naan dhufe garaatti ishii goota gadi ishii ari'ee garuu kanan ittiin himatame akkuma waaqayyo jedhe rukuchaa guddaa yakka saamichaa yaalii gudeddiiwwan garaagaraa kun kan umurii nama hiisisu tureeyyu namaan haa ta'u seexanaan haa ta'u maaliin haa ta'u naa qindaa'ee dhufe umurii koo muluu akka achi turu taasifame waaqayyo garuu guyyaa muraasa tani bichaadha namoonni loluudhaaf baay'atanii dhufanii ani garuu Yesuusin qabadhee lolatti baay'ee nammohee gaafuma isaan akkana jedhan akka dhaamsaatti waldaa kiristaanaa waan ani isinitti himuu barbaadu yoon daandiirra tureyyuu yeroo kamuu bakka barbaaddan jiraadha bakka barbaaddan taa'a gurra waaqayyoon dhaggeeffatu qabaadha kuni dhaamsa kooti gurra waaqayyoon dhaggeeffatu qabaadha sababiin isaa gaafa rakkatte gurri kee waaqayyo bira jirti waan ta'eef daftee waaqarraa ergaa siifitti dhaamsi kooshii kanadha waaqayyo kanaaf hidhaa barakoo muluu yookaan dukkana jireenya dukkanaa barakoo muluu na awwaaluuf kan isaan ka'an waaqayyo akkuma dubbate waliin ishii dha'ee waaqayyo keessaa na baaseera ammas ishiin garuu hospitaaluma jirti waaqayyo dhugaashii abbaashii meede hundumaa ishiidhaaf barbaadu ishiidhaaf fayyisu baay'een jaaladha akka ishiin fayyitu nan hawwaa obboleettii keenyadhan jaalanna kanaaf waaqayyo waan gurguddaa akkanaa jalaa na oolche waaqayyo akkuma jedhe san hundumaa achitti narraa xumuree fuula keessa na dhaabe kanaaf waaqayyo galateeffadhaa waaqayyo na galateeffadha. Waaqayyoof galanni guddaa na ta'u meerka keessa dabalaa malee walitti buusaa gooftaan filalaadha. Ajandaa seexanni qopheesse waaqayyo galmeessaa shaaree jireenyatti obboleessa keenya hambise seexanni akka inni karaa garaa garaatiin malkii isaa fakkeessee nama kana mana hidhaatti du'atti dabarsee isa kennuuf ture waaqayyo garuu gidduun si gala waliinan dha'ee gidduudhaan si baasa jedheeni akkuma dubbate waaqayyo raawwatee fi isa kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa fi